namni guyyaa sadii wali aansee jummaarraa hafe jedhan nabiin rabbi alayhi salaatu wasalaami rabbiin qalbii isaa qollofa jedhan akka qollofii wanni keessa jirtu hin baane ta'ala jirtu seenuu hin dandeenye laala. Sunirraa deebi'eeti ammas amatatti walit dhufa ummanni muslimaa walit dhufu eessatti dirree ardoo arafaa keessa rabbiin nuu godhe. Aalamni guutuun diimaa gurraachi gabaabaa dheeraan achiin walit dhufanii rabbiin isaanii gabbu'ee maal na kadhattan je'anii biyya isaaniitii kadhatanii ifii kadhatanii ummata isaaniitii kadhatanii dachaan laala. Maaliif arra wanni walit dhufnu kun hundi karaa godhameef maali? Maslahaa tola guddaa tokko tola addunyaatiif tola aakhiraatiif rabbii subhaanahu wa ta'ala laala. Arra masjidni kun bar tokkichi masjida kanaa wallahi ganda kanaaf faayidaa qabaa bar laala. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ربين كعبة الدنيا خيس جدو من ربين